jirtan hordoftoota keenya nagaa jirtanii hordoftoota didaatiyu addunyaa maraarra jirtan kan jirtan hundus nagaa jirtanii fayyaa waaqaf galannaa gayu guyyaa kudhan al tokko dhufaa jira ka egaa yaa hojiidhaan xiqqoo biizii waan ta'eef nagaa jirtanii jirra waaqaf galannaa gayu normaalii calliseetan yaada addaa qabaadhe osoo hin ta'in normaalii yaa viloogii yeroo tokko osoo gadhiisnoo isa jedhamudha amma karnaanoo sa'aatii 11 ta'ee jira. Itaalim riibarra jirti. Itaalim viidiyoon hojjedhachaa jirti kabajamtoota keenya. Naawursaa maalo. Agartanii isinittan agarsiisa qo'e. Egaa akkuma argaa jirta halkanii guyyaa rafte ilaalaa. Hin kofaltaati ilkaasirraa haadhumachuuf abaarredha. Maaliif viidiyoon hojjenneedha ati maal dhaqoo rakkoon kee? Deeminarraa. Akka nama dhukkubee algaarraa halkanii guyyaa raftaa? Didaane araasiidhaan irraa deemi. Taanaa viidiyoon hojjettuudha ijoolleen bashannansiistu. Amma kaasuutti hin hojjedhu bakka. Guyyaa meeqatu siif kiristinaadha? Ganaa guyyaa 20. Guyyaa 20? 15. Aduu takkaati miti? Guyyaa 15. Inni haga saniitti viiloogii adda addaa illee hojjettu? Maal fakkaatti? In kolfini ilkaasirraa haadhumachuuf abaarredha irra deebiitas abaara. Sini galee kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan ilaalaa ka hin hojjedhu jetti ilaalaa. Akkuma argaa jirtan tiiktookii ilaalta. Tiiktookiin mee uffata si haabitu tiiktookiin? Horii buli. Gari nagaa jeen maaluu bite tokko? Nagaa jeen. Akkam jirtu. Ijoolleen xiyya lamaanuu rafanii jiranii kanaaf. Naatanis rafee jira. Mee kabajamtoota keenya akkaman godhame ilaalaa ka. Viidiyoon hojjedhachaa jirti algaarra rafti. Waliin hojjennu ishee malee immoo hojjechuu hin danda'amu. Sini galee na jibbisiisa dhugaan siin jedha. Isa kana jechuu barbaadetanii addaan babbannee jirraa isinis baddanii jirtanii isin immoo na irraaffattanii jirtan dhugaan siin jedha. So mee qalbii keenya duraan isinii fiduu kiyyaan oolu piraankii hin beektan duraan akkattan isin kofalchiisu akkattan kolfaan ilkaan isinirraa dhumaa jira ture hin beektan kan garuu ammas viidiyoo ni hojjenne dheena yaala fayyaa jirtanii nagaa jirtanii isin mee alaamanni keessanii hooyi. Waan galannaa gayu isinifan jiraan isin jedha. Inni biraa immoo hundoo dhaamsa tokkoon isinitti hima. Dhaamsi kun maalidhaan warreen ispeeshaalii dubartoonni afaan arabiffaa beektan kuweetii fi kuweet ganaadha waa'ee kuweetii yaadina kuweetii fi kwaatar warri deemuu barbaadan. Noo Dubaayii fi kwaatar jechuu barbaadatan karaa keessatiin duwwaa 9:20 haaluu naan jedhaayi. Akkasumas immoo bakka isa kana jechuudha karaa mootummaatiin deemtan okay. Baay'een isin jaaladha isin kabajaa kana jechuudha. Akkasumas immoo tiiktookii banuun keenya oolu sammuuna kana jechuudha. Viidiyoo ciccitaa kan daqiiqaa tokko sagantaa qabnee jirra. So sarratti isin hojjennaa. Akkasumas immoo chaanaalii sabskraayibarii 22 qabu Amaariffaan nan qaba. Seenatii sabskraayibii naa godhaa okay. Naa hin badnaa jechuu barbaadetan horaa bulaa. Egaa amma kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan ilma kiyyaa mokoroonii hojjechaa jira. So hagaa dhumaatti na hordofaa yaa'u itaalii mogadeessee booda xiqqoo namni ishee gargaaruulleen waan dhabameef ilmi kiyya naa ta'een jechuudha. Irriibaa amma ka'ee jira. Midhaan isaa hojjechuun qaba. Mokoroonii bilcheessatu isa nyaachisa jechuudha. Anyways haga dhumaatti na hordofaa horaa bulaa. Egaa amma akkuma argaa jirtan bishaan dafee jira. Bishaan kana irratti jechuudha mokoroonii itti naquun qaba jechuudha.
Ati kingaana jira ilmi kiyya bazee appitaatiin isaa baay'ee nama dhiba. Wayyi. Wayyi. Hey, hello. Hello, jadi. Nata. Nanti ih. Egaa ilma keenya nyaachisnee jirra. Isa kana fakkaataa firootawwan kiyyaa. Nyaata. No. No. No.